السلام عليكم أكم جرتن كبجم تودا في جالة تون هردفتون برتيسا ورما الحمد لله نجاكوت نجاني كي كان جال الله أنك وجادا بكير تمرت نجاو إجا دعوتوتن كي يا هران كنا وام بريدا تكون سنبرتيسا وانا سنبرتيسا كونيسي حالا نمني توكو يو بالبلان نمت بالبلان جي بالبلا كيسن فايدة مداف يوكم بالبلا كيسن بالبلا توداف سنرا بالبلا كيسن فوده حالا نمني سن بالبلا كيسن قوم كما يو تتقون نندن يوكي وانت برادا يوكي بك برادا سينو تندن دنيا سنبرتيسا كودا سنغلا kana yeroo isin hojii jechuudha bilbiluma isaan qofaadha bilbilatu danda'a malee gara biraa yookiin waatsaappi feesbuuka yookiin galarii keessan seenee suuraalee garaagaraa yookiin ammoo miseejiilee garaagaraa kan namaan isin walii barreessan iccitii keessan laaluu ittiin danda'e jechuudha isinii galee of duubaa deebihee barnaamija biraa seenuu danda'u utuu duubaas danda'een deebi'u jechuudha gonkumaayyuu mana bilbilaa san keessa qofaa bilbilachuu danda'a malee bakka biraa gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha barnaamija kamuu arguullee hin danda'u malee deebihee seenullee hin danda'u jechuudha of duubaa san ta'een deebi'u of duraa san ta'een deebi'u jechuudha isinii galee yaani isin yoo biraa illee deemtanii yeroo dheeraadhaaf bilbilli sun nama san bira turellee namni suni bilbila keessa waan tokko gochuu hin danda'u jechuudha keessa deemee jechuudha isinii gala egaa daawwattootan kiyyaa wanti kun waan baay'ee tokko bareedaadha akka isinitti tolu akka jaalatan abdiin qaba jechuudha kanaafuu gamanumaan gama warsaan dabarsaa gama warsaan darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaa faarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha yeroo subscribe gootan mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan ol kajatu irratti tuqachuun dagatinaadha barumsi asirratti dabarsinu yeroodhaan yeroo viidiyoo asirratti gallakkifne akka barumsi keenya nama kamuu dura isin bira gahuu danda'u akkasuma barumsaan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan barumsa adda addaa argachuu ni dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha gaafii gargaraadhaa qabaatan komentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanumaan gama barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa appilikeeshinii tokko gadi buusuu sinirraa hin eegamu jechuudha. Mobaayila keessan matarraa gadi buttanii seetingii mobaayila keessanii galtanii achi booda asirra gadanii deemtanii asirratti kilikni gootanii ammallee gadanii deemtanii Azure Security Settings ka jedhamu irratti kilikni gootanii ammallee gadanii deemtanii asirratti Pin Windows ka jettu ni jirti irratti kilikni gootanii ammallee Off ka jettu ana right gootaniiti on gootu ishii gadi sanaas on gootu jechuudha isinii galee amma ofirra jirti on gootan haala kanaanii yeroo haala kanaan on gootan egaa yeroo haala kanaan lachuu ishiidhaa onii gootan jechuudha as keessaa ni baatanii amma fakkeenyaaf namni tokko bilbilaan bilbiladha bilbila keessan yoo sinirraa fuudhee bilbila keessan fayyadamuu barbaade jechuudha akka namni sun mobaayila keessan keessa deemee waan tokko hin ilaalle jechuudha bilbila san qofa akka bilbilatuuf wanti gootan kana harka bitaa kana jechuudha botonii kana kilik itti gootanii achi booda asirratti wanneen bilbilatan sun jechuudha fakkiin foonii suni irratti fakkiin foonii sun asirratti jirti ishirratti harkaan gadi ni qabdanii achi booda pin this app ka jedhu kana kilikni gootanii haala kanaan sinii dhufa achi booda okay kilik gootanii jechuudha isinii galee amma jechuudha namni isin bilbila itti kennitanii bilbila dhiyattanii bilbila keessan fayyadamuudhaaf isinirraa fuudhe suni of duubaas deebi'uu danda'u yadduu kana odees deebi'uu danda'u isa harka bitaa kana odees deebi'uu danda'u jechuudha gonkumaayyuu as keessaa bahuu hin danda'u bilbila qofaa bilbilachuu danda'a malee jechuudha isinii galee hanga fedhe bilbilli keessan nama itti kennitan san harkallee yoo ture jechuudha wanni isin cinqu tokkollee hin jiru jechuudha maaliif namni kun bilbila keessan san waan tokko seenee iccitii keessan yookiin wanta adda addaa wanta garagaraa mobaayila keessan keessa deemee ilaaluu hin danda'u jechuudha isin galee egaa hordoftootan kiyyaa haala kanaan bilbila keessan gonkumaayyuu walumaa galatti qolloftanii itti kennuu dandeessanii jechuudha yeroo immoo irraa fudhatan jechuudha qulfii kanarraa bilbila keessan hiikuudhaaf jechuudha ishii harka bitaatii fi ishii harka mirgaa tana jechuudha botonii ishii baakii tanaa fi tanaa jechuudha walaffaadha jechuudha lachuu ishiidha jechuudha walaffaa akkatti harkaan gadi qabdu achi booda ramzii mobaayila keessanii isin gaafata ramzii keessan haala kanaan bantanii halas amma banamee jira jechuudha isinii galee amma nagaan yaani bilbila keessan ilaaluu dandeessanii jechuudha isinii galee egaa haala kanaan namni yeroo bilbila keessan irraa fuudhu bilbila keessan haala kanaan qolloftanii bakka inni barbaachisan qolloftanii jechuudha akka inni achi keessaa hin baanetti itti kennitanii nama sanii eeyyama godhuu dandeessu jechuudha isinii galee egaa daawwattootan kiyyaa akka jaalatan abdiin qabaa barumsa birootiin haga walitti deebinutti barumsa keenya yoo jaalatan viidiyoo keenya laayik gootanii jechuudha beeksisa tokkotiin waan hordoftaniif galatooma.